osoo shamaruma biyya arabaa ta'uu baadheen of hin jedhe jechuudha. Sijjammar jechuudha. Shamarri biyya arabaa namni ishii jaalatu hin jiru. Maatis yoo ta'e maatii hundaa miti. Maatiin tokko shamara ofii biyyaa baasee dhala ofii biyyaa baasee maallaqa qofa irraa argachuuf kan barbaadu hedduutu jira. Obboloota koo viidiyoo kana keessaa waa baay'ee barattu jedhee tayyaadha. Isin viidiyoo kana laayikumaan jalqabaa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha qaama kiyya hundatu na hurkee na daffee jechuudha. Egaa ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa har'a viidiyoo har'aa kana keessatti jechuudha. Baay'ee ibsaan kiyya gizee tokko viidiyoo har'aa kana keessatti dhugaa waan garaa nama nyaatu waan qalbii nama cabu jechuudha. Suuraa na biratti argitan kana obboleettii keenya kana jalqaba irratti waaqayyoon lubbuu ishee haa jannatu jedha. Itti aansuudhaan immoo obboleettii keenya kana kan gara biyya arabaa akka deemtu godhee gargaaree obboleessa isheeti jechuudha. Obboleessi ishee kuni wanta ishii barbaachisuu fi piroosesii ishii barbaachisu hunda guutee fi gara biyya Dubaay Imaaraatii erge jechuudha. Obboleettiin keenyas gara biyya Dubaay hin geesse. Erga geessee mana madaamii galtee dalagaa ishii jalqabde. Osuma dalagaa ishii dalagaa jirtu garuu immoo kan nu uumes kan fayyaas nu kennu kan immoo fayyaas nu dhorkatu waaqayyoodha jechuudha. Innaa Micayyoon tun oduu dalagaa ishii dalagachaa jirtu tasaa dhukkuba kaanserii sammuutiin qabamte jechuudha. Yeroo dhukkuba kaanserii sammuutiin qabamtu kana baay'ee dhukkubsatti. Maallaqni ishiin olitti asitti qabattee gara biyyaa erguu barbaadde ni jira ture. Yeroo kana baay'inaan waan dhukkubsattee fi gara mana yaalaa deemte jechuudha. Yeroo kara mana yaalaa seente yaallamte yaala kanarraa fayyuu hin dandeenye. Hiriyoottan isheellee hedduun wajjin ta'anii gargaaranii jiru. Garuu obboleettiin keenya kuni dhukkuba ishee kanarraa fayyuu hin dandeenye. Yeroo kana maallaqa harkaa qabdullee yaalatti waan fixxee fi homtuu harkatti nafnee harkaa dhumate jechuudha. Yeroo kana maal jettiin maatiitti dawwalattee ani maallaqan of harkaa qabullee xumuree jira. Baay'ee na dhukkuba. Yoon du'es yoon jiraadhes dhufee tayyaallamaa jettee maatiitti miti. Yeroo kana obboleessi yoo maal jedheen gaariidha ture. Yoo dhuftee yaallamtee fayyitellee anatu si keechaa fixee si ajjeesa. Yookaan immoo maallaqa sitti baasee biyya Dubaayii si ergisan osoo hin deebisin garana akkan dhufnee jedheen dhaggeeffadhaa. Gudii dhaggeeffadhaa. Maatiin akkanaatis ni jira. Kana bichaa miti gana waa baay'ee dhageechuu viidiyoo kana keessaa. Yeroo kana obboleettiin keenya kuni waan ittiin galtus waan hin qabneef akka itti galtus waan hin qabneef manuma yaalaa san keessatti osoo dhukkubsattuu lubbuun ishee achumatti darbe. Yeroo lubbuun ishee achumatti darbu maatii ishii kanatti dawwalanii dhalli keechan boqattee jirti duutee jirti jennaan baasaa gataa jedhani. Yeroo kana homaa gochuu hin dandeenye obboleessi keenya suuraa asirratti argitan kuni maal godhee akka reeffi obboleettii keenyaa kun galuu gargaarsa taasiseef. Yeroo gargaarsa taasisuuf kana gargaarsa taasisee maallaqa walitti guuruu yeroo eegalu maatiin ishiitii fi obbolaan mucaa kanaa isa gargaarsisuuf maallaqa isaa walitti guuraa jiru kanaa dawwalanii maal jedhuuni reeffa ishii baasanii hagatanii maallaqni hagammaa walitti guurame meeqa ga'ee jira maallaqa sannaa kenniitii baajaajiidhaan bitadha ishiin garuu haa baddu reeffi ishii haa gatamu jedhee obboleessi itti dubbata jechuudha. Yeroo kana waan baay'ee nama gaddisiisu inni reeffa ishii galchuuf walitti qarshii guuraa jiru kuni ittiin deebisnee homaallee dubbanne obsumaan maallaqa kana guuree baatii 2 keessatti reeffi obboleettii keenyaa kun akka galu taasisan. Yeroo akka galu taasisan obboleessi keenya kun gaafa reeffi mucayyoo tanaa obboleettii keenyaa kun gara biyyaa galuu qorraa fi beeluu boolee keessaa waa hunda danda'ee reeffa eegaa bulee reeffi kun dhufee jennaan maatittis dawwalee reeffi dhufee jedheen maatiinis akka sanittuu ka'anii dhufanii jechuudha. Yeroo ka'anii dhufan kana maal godhee maal jedhuuni meeqatu irraa hafee qarshii meeqatu reeffa kanarraa hafee qarshii irraa hafee naaf kenni ammallee bajaajiidhaan bitadha reeffa ishii fuuneen gallu asumatti ganna jedhanii jechuudha.
yeroo kana mucaan reeffa fichisiise kun rifatee homaas hin dubbanne zuma jedhe yeroo kana makiinaa qixqixii irratti akka fe'amu yaadanii reeffi kun yeroo makiina irratti fe'amu maal godhanii namni maatii ofii dhalli ofii jalaa duutee dhiisaati sareen guddisanuu yeroo nama jalaa duute baay'ee nama boochisaa baay'ee saree san namni sareedha boo argeen jira jechuudhaan baay'ee nama sareedha mimmaan buusee boo argeen jira arabdoon nama yeroo sareen duute baay'ee boo jechuudha ni jaalatu adurree yoo duute waan guddisanii namni abashaanis jira jechuudha inna garuu jarri kun dhala isaanii kana namaa miti saree waan jalaa duute ittiin fakkaanne makiinaa keessatti reeffi gara duubatti yoo ta'u namni gizee san silaa boo'ee reeffa san qabatee itti marsee boo'ee jedha jechuudha isaan garuu kolfaa reeffa kana simatanii isaan yaaddoon isaanii waa'ee maallaqaati malee waa'ee reeffa isheeti yookaan du'a obboleetti isaaniiti miti jechuudha innaa yeroo kana reeffa achi nurraa sissaati jedhanii ofii isaaniitii jimaa yookaan caatii bitatanii gabbiinaa keessa taa'anii muuziqaa nuubani jedhanii shifeeridhaan muuziqaa bansiisanii caatii ofii qaamaa gabbiinaa taa'anii sirbaa reeffa fudhatanii galan. Gizee kana mucaan reeffa akka galtuu godhe kuni maallaqa reeffi booleedhaa ka'ee gamanaa makiinaan xiqqaan fudhatu beezawwee yeroo kana birriin haganaa hanqatee kaffalaa jennaa ganaa kana fee hirreennis irraa fudhannaa qarshii maal kaffalla jennaa mucaan reeffa akka biyya ga'u kan godhe kun akkuma godhe silaasiin gahe manaanis nangaa jedhee kiisii isaatii qarshii 70,000tti dabalee reeffa mucayyoo tanaa mana maatii isheetiin gahe. Garuu maatiin ishee kun du'a mucayyoo kanaa osoo hin taane faamilii guutuun haadha abbaa obboleessa hundumti isaanii qarshii reeffi ishii ittiin gale santu isaan marare malee reeffi ishii isaan bira ga'uudhaaf tasallee homaa isaan hin boochifnes homaa isaan hin gaddisiifne indoom qarshii reeffa sanitti ba'e isaan gaddisiisee jechuudha. Yaa obboloota koo bara maal keessa jirra? Biyya maal keessa jirra? Bara keessattuu haati dhalte dhala ofiitiin rifattu ishii obboleessis obboleessaa jennu abbaanis giddeellashiidhaa jennu haati dhaltee akkamitti dhala ofiitiif rifachuu hin dandeenye. Inna isaan obboleechi maallaqa ittiin Dubaay ergee fi bajaajii bitachuu dhabuu isaatu isa gaddisiisa malee duuni obboleettii keenya kun isan gaddisiifne jechuudha. Kanaafuu jechuudha asumarraanii obboleettii keenya kana waaqayyo lubbuu ishee amaaru maatiin hundi maatii akkanaati jedhee yaadu maatiin hedduu dhala ofiitiif galgala ganama bu'an fakkeenyaaf kan kaleechaa haati keenya harmeen keenya ilmi isaanii obsaan harmee koo ani duufan deemaa du'aayinaa godhaa jedhee gaafa himatu lakki yaa obsaa koo bikka kee anatu kuta malee obsaa koo atiin kuttu jettee dubbatte sagalee san namni dhaggeeffanne hin jiru. Haati akkanaa hin jirti. Garuu haati takka haadhummaanu kan nama shakkisiisu jira jechuudha. Inna obboloota koo asumarraan illee jechuudha shamarran biyya Arabaa garuu fira hin qabdu yoo jennes kana hunda maatiin dhalee garaatti jabaata jedhee yaadu jechuudha. Wanta akkanaa waaqayyoon namarraa haa qabu maatii akkanaas waaqayyoon namarraa haa qabu dhugaa dubbachuudhaaf kana maatii seexana wayitutti galee malee nama jedhee ani isaanii hin fudhadhu jechuudha. Isiniin jedha waan baay'ee nama gaddisiisudha. Baay'ees nama boochisudha. Kana fakkaata viidiyoo narra qabadhee isiniin dhufe turtiin wajjin gootanii ulfaadha galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemna.